namtichaatu foon bareedaa fidi jennaan deemee arraba fidee dhufee haya deem hamaa fidi jennaanis deemeetuma arrabuma fidee dhufee jedhan. Maaliif jennaaniin hawaa tolchuus isaa haballeessuus isaa tanaafi jeeyan. Dhugaasaati akkamitti akkaan itti uumamerraa akkaan itti himameetu bakkaan haqee jette jedhanii dubbiinu. Eegaa hofte jennaan cabxeenis wanni ibsitu tanumaami. Asirratti wanni beekamuu qabu takka odeeffannoon yoomiyyuu taanaan uumaa hawaasummaadhaa ta'uu isiidhaati. Jetteen ammoo himaa kijibsiiftee dhagaa akka dogoggorsiiftu dagatamuun qabdu. Manguddoonis amata lolaa kijibaatu wal lolaa jechuun isaanii tanumaafi. Fakkeenyaaf waggaa 14 akka irraatiis gurra hawaasaa addunyaa martinuu bakka ture akkuma baranaa kanatti hulluuqoo baara Faarsiirra ture. Gaafas fulaan oduu addunyaadhaa Buush guddichaa fi Saadaam Huseen hoggaa taatuu jetteedhaan meeqaan tametu biyya biyyatti gama bahee osoo walitti falmuu arraataa warreebe. Gariin ammaa Saadaam summii baanansanii dhoosuuf jee halubbuu bakkaan dhabees waa tokkoo fi lamaa miti. Tunuun dinuu xifaa jetteedhaa hoggaa taatuu biyyuma teenya tanattu gaafas hoggaa Israa'eloonni maaskii fuulatti kaayatanii summii saniin ifirraa ittisan raabsatan hamormattiin kaayadha jee feestaala bitee galees wayi tokkoo fi lama. Ammaas taatu mata dureen oduu addunyaadhaa Saadaam eegatee bubbuleeti jira. Karaa kaaniin ammaas ilma Buush guddicha gaafasii Joorji Wiiliyaam Buush xiqqaadha. Tanaafuu baatii tana wanni manayyuutti dhagamaa yoo jiraatte wal'aa'insa jara lamaan kanaati. Irra guddaan dakkanii qabeenyaatii fi murruqii namaarraa diilallaayeti lola balaaleffata. Gariin ammoo akkuma itti fakkaatteetti tokko tumsee biyyan beeyne yaada. Waan warri waarii haasa'u ijoolleen waareedhaan baati jedhaniimi gurguddaa dhiisiiti ijoolleen lidhaatu Buushii fi Saadaam jee gama bahee hordaa lolaa taphata. Tanaafuu sagantaan teenyaas xiyyeeffannaadhaan faana jirtiiti laata jarri lamaan kun eenyummaan isaanii maal fakkaatti? Joorji Wiiliyaam Buushii fi Saadaam Huseen Almajiid. Ta Joorji Buush torbaan itti dachaanaati waltajjiin irraa Saadaam Huseen Almajiidiin wal isin barsiifti. Walaloo ayyaana dhaadhiyoodhaa sababa godhachuudhaan qopho'e takkaas ni qabna. Dhaloota keessanis gara gaggalchineeti harkaa qabna. Qophiin heeraa fi seeraa leenjii milishaaratti xiyyeeffate takkaas maayii sagantaa teenyaa taatiitii akkam jirtan hordoftoota sagantaa teenyaatu waltajjii dilbataa tan bitootessa 28 bara 1995ti. Sakana jinna musa
Ameerikaanii fi Ingiliz gamtaa ta'uudhaan lolli Saadaam Huseen rabbanan arraan tana guyyaa 18ffaa isaati. Oduun lola kana laalchiftee hulluuqoo baara Faars keessaa baatu ganamuu tan wal faalleessitu. Wal faalleessituun tunis yeroo lolli gama lama idduutti banamu tan dura duutu dhugaa waan taateefi. Gaazexeessaan tokko gara lachuutu hoggu takkatti mil'achuu ammas hin danda'u. Dubbiin akkuma feetee haa taatuuti lolli itti fufeeti jira. Murriqiin namaatii fi dakkaniin qabeenyaatis itti fufteeti jirti. Tanaaf katti gaafatamu ta murteessitu yeroo taatullee sagantaan teenya matootii murna lamaaniitiin waliin simbarsiisuudhaaf karoorfatteeti jirti. Arraaf Saadaam Huseen Almajid eenyu gaafii jettuu fi deebisaa kennina. Akka lakkoofsa warra Awurooppaadhaa bara 1937tti ebla guyyaa 28 magaalaa Taakrit ganda Al-Ujaadhaa jedhamu keessatti abbaa isaanii obbo Hussein Almajidii fi haadha isaanii aadde Subhaarraa dhalatan. Ammaan tan umriin isaanii waggaa 66 ta'uu isaati. Taakrit magaalaa kaaba Iraaq tan magaalaa Baagdaad irraa gama kaabaatti kiiloomeetira 160 fagaattee laga Xeegros maddiidhatti argamtu waggaa taatu warra Saadaamis dabalatee jiraattonni ganda Al-Ujaadhaa gaafasi hiyyummaarraa kan ka'e manni keessa jiraatan kan gobeensaan jaaramee meexxiidhaan ajjeeramee horofaan maragame waggaa ta'u wanni hidhatanis faltii looniitti ture. Abbaan Saadaam Hussein Almajid osoo Saadaam hin dhalatin hoggaa du'an haati isaanii aadde Subhaan jaartii lamadaa taatee namticha Ibraahim San jedhamu tokko heerumteetiin daa'imummaadhaan abbaa biddeenaa mudate Saadaam Hussein. Namtichi kunis jaahilaa fi gara jabeessa ta'uu isaarraa kan ka'e mucaa haadhaa wajjin fuudhe kana kan abbaa isaa ijaanis hin arkin kana tiisitee hoolotaa godheeti araraasuudhaan if jibbisiise. Mayyirattis eessuma isaa kan Khayrullah Tulfaa jedhamu biratti galeeti magaalaa Baagdaad seene Saadaam Huseen. Saadaam Huseen hiree barnootaa argachuunis eessuma isaa kana biratti eega galee booda hoggaa ta'u barnoota sadarkaa tokkoffaadhaatiif sadarkaa lammaffaadhaatis kan barate achuma magaalaa Baagdaad keessatti. Saadaam joollummaa isaarraa kaasee hawwiin isaa irreessa waraanaa ta'uudhaaf ture. Akka barnoota isaa kan sadarkaa lammaffaadhaa fixatettis akkaadaamii waraanaa seenuudhaaf dorgomullee ulaagaalee garagaraatiin milkaa'uu dhabeeti osoo waggaa 20 keessa jiru daddara waggaa 20ffaa isaatti maadhee jaarmee siyaasaadhaatti ida'ame. Akka lakkoofsa warra Awurooppaadhaa bara 1956tti gaafa mootichi Iraaq Faisal lammaffaa irratti fonqolchi mootummaadhaa aaggatamus daranuu si'aaweeti. Paartii baas tan fonqolcha mootummaadhaa kana madhooytetti makame. Fonqolchi mootummaadhaa kun ammoo fashaleeti waggaa lama booda bara 1958tti Jeneraal Abdul Karim Qaasim mooticha Faisal lammaffaadhaa garagalchanii hoogganaa Iraaq ta'an. Jeneraaltichi kun aangoo qabatanii waggaa tokko gayanis miseensonni paartii baaz tan Saadaamis itti miseensaa makiinaa jeneraaltichaa irratti dhukaasa bananiiti tinfa bahe. Miseensota Jeneraal Abdul Karim Qaasim ajjeesuudhaaf makiinaa isaan irratti dhukaasa bane keessaayis tokko Saadaam Huseeni. Saadaam Huseen achiin durattis ilaalcha siyaasaadhaa irratti wal dhabuudhaan jaarsa obboleettii isaatis ajjeesee waan jiruuf yakki lamaanuu walirratti ida'ameeti eessuma isaa akka jeneraalticha kan ajjeesuudhaaf isa ajajee takkaa'uu ajaja itti kenne Khayrullah kanaa wajjin himatamullee ifiifis madaawee waan jiruuf girgiriin magaalittiidhaa gargaarteeti mana haakimaatii baafatee Sooriyaa seene. Saadaam innawaa gara jabeenya isaa rasaasa gaafa jeneraalticha kan ajjeesuudhaaf dhukaasu kana dhaawameen kan qaama isaa keessa jiru hiriyaa isaatiin dhoosiinarraa baase je'eeti hadoochituu takka malee dura taa'ee lilmeedhaan hodhamee akkasumaanuu laga Xeegros daakkiidhaan gama ce'ee Sooriyaa seene. Warri dhiyeenyatti isa beekus gara jabeenyi Saadaam ejjennoo siyaasaadhaa qofarraa kan ka'e osoo hin ta'in abbaa isa dhale osoo hin arkin osoo ijaanuu hin arkin abbaa biddeenaa kanaasuun qabneef harkatti guddachuurraa kan madde ta'uun dhabduu jedhaniini. Saadaam isaa baafatee Sooriyaa jiru du'aan akka adabamu itti mirtaa'ullee inni hiree barnootaa arkatee Misra seenee yuunivarsiitii Kaayiroodhaa beekamtu takka keessatti seera barachuu jalqabe. Mootichi Misraa kan gaafasii Jamaal Abdunaasir gargaare. Saadaam osoo Kaayiroo keessaa barachuudhaatti jiruutis marraa takka lammii Iraaq tokko ajjeechaadhaan doorsisuudhaan eegasiis miseensa paartii ba'aas tokko billawaan reebuudhaan marraa lama hidhameeti jira. Bara 1964tti isaa eebifamoo jeneraaltichi Iraaq bulchu kun waan ajjeefamaniif Saadamis gama Iraaq deebi'eeti aangoorraa gama aangoodhaa tarkaanfachuu jalqabe.
eega aangoo qabatan boodaas yuunivarsiitii kaayiroodhaa tanarraa seeraan digrii kabajaadhaa tan dooktarummaadhaa kan argatan Saadaam Hussein Almajiid paartii ba'aasiif gargaaraa itti aanaa itti gaafatamaa dhimma siyaasaadhaa hoggaa ta'an akka paartiin isaanii aangoo mootummaadhaa qabattettis hogganaa caasaa mootummaadhaa ta'aniiti mormii siyaasaadhaatii fi fincila uummataa to'achuu turan. itti aansee baatii sagalaffaadhaa irratti waraanni biyyaa mootummaa fonqolcheeti paartiin ba'aasis bakka lamatti fottoyte. Tanaafi tana jidduu gama waraanaarraa murni eessumasaa Jeneraal Hassan Abdul Bakariin durfamuu fi paartii raayis murni hoogganaa dhimma siyaasaadhaa paartichaa Michel Aflaqiin hoogganamuu waan injifateef Saadaamiifis isaaniif deeggarsa kennuu isaatiin daranuu haalli mijjaaweetii fi daddafee muudamuu jalqabe. bara 1965tti hoggaa eeysumni isaa Jeneraal Hassan Abubakar muummicha barreessaa paartii ba'aastaan Saadaamis itti aanaa ta'aniiti nama siyaasaa beekamaa ta'an. Osoon turin mormii kaasuudhaan hidhamullee bara 1968tti ammas mootummaan fonqolteeti Saadaamis hidhaa waggaa lamaa booda gaashireedhaa bahee hoogganaa waajjiraa bassaasummaadhaatii fi itti aanaa mana marii biyyaa ta'ee muudame. Gaafanaas hoogganaan biyyittiidhaa eeysuma isaa waan ta'aniif jecha Saadaam obboleeyyansaa sadeen jechuunis Baarkaan, Waazbaanii fi Saabaawiidhaas dabalatee firoottansaa hedduu aangoo mootummaadhaa keessatti wal sassaabbateeti hidda gajjabeeffachuudhaa fi mormisootasaa mancaasuu jalqabe. Fakkeenyaaf Saadaam aangoo tana qabatee baatii jahaffaadhaa irratti bara 1968tti alagaadhaaf bassaasan jechuudhaan namoota siyaasaadhaa 17 yakkanii kanneen keessaa 14 isaanii ummata duratti hoggaa fannifaman kanneen hafanis hidhaa hamma umridhaatiin yakkamaniiti jiran. Osoon dhaabbatin aangoorraa gama aangoodhaa tarkaanfachuudhaanii fi sodaatamaadhaa dhufaniiti kursii eeysuma isaaniillee osoo hin hafin aangoo mootummaa Iraaq hundaa'uu harka galfatanii Baagdaad keessaa baroo du'ee galan Saadaam. Saadaam Hussein Almajiid haati mana isaanii tan duraa intala adeera isaanii tan osoo kaayiroo jiranii fuudhan Saajidaan hoggaa taatu eega mootummaan boodaas dubartii Samiraa Sheekh Bondaraadhaa jedhamtu takka fuudhaniiti jaartii lama godhatanii jiran. Ilmaan isaanii keessaayis kan Saadaamitti ba'e hangafa isaanii Uudeedha jedhama. Saadaam keessaa fi alattis mootee qorkummaadhaan beekaman. warra Saadaam mootee qorkiidha ju'uun keessaayis hoogganooti Misraatii fi Suudii Arabiyaadhaatu keessatti argamani. Uummanni biyya ammoo Ar-Ra'iis, As-Sultaan, Al-Amir, As-Sayyidii jechaadhaati goftummaadhaan yaama. Jaalataatu sodaataatu Rabbi haa beeku malee. Maqaa fi fakkiin isaanii tan guyyaarraa fuula gaazexeessotaatii fi foddaa televiziyoonaa dhiphifte maleedhaas magaalotiin Iraaq hundinuu footoodhaa fi siidaa Saadaamiin tan guutamtee mul'attu. Kanarraa kan ka'e Iraaqonni Saadaam dheessanii biyya alaatti argaman ummanni Iraaq miliyoona 34 kanneen keessaa cinaan yookaan miliyoonni 17 ummata Iraaq hoggaa taanu miliyoonni 17 ammas kanneen hafan footoo yookaan siidaa Saadaamii jedhaniiti itti hanjaman. Saadaam xabi'uma isaaniirraa nama gaaddidduu isaallee shakku hoggaa ta'u tarsiimoo waraana biyyaa daran eegma mataa isaaniitiifis fullaan akkasii takkaa farrisaan akkasii hin jiru jedhameeti himamaafi. Fakkeenyaaf warra haalaan itti jaboodhaa Xahaa Yaasiin Ramadaanii fi Xaariq Aziz faalleen osoon sakatta'amne Saadaamitti ol hin seenan. Saniifuu kan hidhannoon isaa guutuun bira tatteessu. Kanaan malidhattis namoota isa fakkaatu 7 ol qopheeffateeti qabaa jedhama Saadaam Hussein. Taligaan bassaasummaadhaatis tan mootummaa Iraaq jechuurra tan Saadaam yoo jedhamee himame irra dhugaadhaa warri ji'us kanneen siyaasaa tarreessan keessaayi. Karaa biraatiin ammas qabeenya babayaadhaa kan Iraaq qabduun qaroomaa fi teeknooloojii babal'isuudhaan hoggaa faarfaman wanni xifaa itti habaqaale ammoo hidhannoo waraanaatiif akka jabaa hamuunuu isaaniiti. Hidhannoo meeshaadhaatii fi gurmuu waraanaa Saadaamiif qooda guddaa kan gumaachanis tokkummaa Sobeetan duraatii fi mootummaa Ameerikaan mataa isiidhaati. Goobni waraana Saadaamis lola Iraanii wajjin gaggeessite kan waggaa 8 keessatti kan mul'ate hoggaa ta'u
AO Amerikaan keessa kan isii galche ammas weerara Kuwait kan bara 1982ti. Gaafa lola Kuwait Amerikaan mata duree taatee waraana biyyoota 28 itti dulchisuudhaan irree Saadaam laamsheessitullee dhaabbatni mootummoota waltaaniitis qoqqoba diinagdee itti murteessuudhaan akka ka'uuf hanqiftullee Saadaam Hussein silaa kaasii taa'uu miti warri ji'us tokkoo fi lamaa miti. Diinnan isaanii kan gaafa lola Kuwait George Bush guddichi hoogganaan Faransaay François Mitterrand tan Ingiliz Margaret Thatcher fi kan Soviet Gorbachev gaafasiif Saadaam mo'achuu danda'anillee eega isaan hundinuu aangoorraa bu'an boodaas Saadaam ammoo achi asiis barcuma isaarratti itti fufuudhaan waggaa 25 guutuu horma Iraaq taanii itti fufuu danda'aniiti jiran. Ta'amma boodaa'oo laata akkamii sayyiroorraa eeggannaati tan ammaatiif waan isin qopheessine kanuma. George Bush seenaan isaa maal akka fakkaatu sagantaa teenyatti aantu keessatti iddachaana. Tan Saadaamis hammana qofaa miti. Lolaas Gilgaallee qophiilee adda addaa fuulduraaf ni qabnaati. Ammaaf tan nu guddifadha.